nama si bukkee rumee kan qabaate sagaleen dhufu na fayyisaa ilaani. Itti dabala. Nam fayya sagalee waaqayyooti jira. Hallelujah. Mee isa nutti dubbatu sagalee gooftaa kanaaf illee fida. Sagalee siya baay'ee beeknu siya baay'ee lallabamneerra isuma gooftaan haaraa godhee nutti dubbata akkas jedha. Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gogoftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yommuu ishee arge ofitti ishee waamee dubartiin nana dhukkuba keetii hiikamtee ta'e. Harka isaas isheen kaa'ee isheen achumaan ol qajeeltee dhaabbatte. Waaqayyoof dhukkuba dhiyeessite. Hangafni mana sagadichaa garuu Yesuus guyyaa sanbataatti fayyisuusaa waan jibbeef jarreen achi turanii guyyoonni ja'a hojiitti hojjechuun kan namaaf ta'u jiru. Guyyoota sanatti kottaatti fayyifamaa malee guyyaa sanbataatti miti jedhe. Kana booddee gooftichi hangafichaan isin of tuntunanaa isin keessaa guyyaa sanbataatti saawwa isaa yookiin sarreen isaa hidhaatti hiikee bishaanitti kan hin geessine eenyu inni. Egaa dubartiin kunis hafuura hamaadhaan waggaa 18 ishee hidhee kan ture intalli Abrahaam guyyaa sanbataatti hiikamuun hin ta'uufiire jedhe. Yommuu inni kana dubbate warri isaa morman hundinuu hin leeyya'an. Namoonni hundinuus waan dinqisiisaa inni hojjete hundumaatti hin gammadan. Akkas jedheen dubbadha. Mee warra amantaa warri sitti tolaa jira. Rakkoo keessatti isaan irratti gataa waaqayyo isin dhiifame. Akkas jedheen dubbadha. Nama sin jira jiru akkaan qabaatee ergaatti himtu. Waaqayyo jedhaan hime. Lafatti cabdee, lafatti kuftee, lafatti dadhabdee, holsi qabuuf dhufeera jedhani. Mee walla qaba waaqayyo namni. Abeet. Lafa kanatti kan dubbise Lukaas boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irra jiru dubbise. Bara gooftaan Yesuus Kiristoos fooniin biyya lafarra deddeebi'aa turettidha kan inni lafa kanatti dubbatu ergaa guddaadha. Guyyaan sanbataatti dubartiin tokko hafuura hamaadhaan yookaan seexana isa jennu afaan keenyaan isa kanaan qabamtee dhukkuba guddaa baatte waggaa meeqaaf waggaa 18 guutuu gooftee deemti jedhee fayyuu hin dandeenye. Qabeenya qabdu waan hundumaa fixeetti fayyuudhaaf raajota kan bira iddoo jiran hunda dhaqxee kadhatanii nuuf hiikamuu hin dandeenye. Fayyuu hin dandeenye. Dhuguma isinitti tokkollee hiikamuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos garuu gaafa inni fayyisu gaafa inni jijjiiru baay'ee hin argiti. Namooti baay'ee ishee biraa kan fayyan baay'eetu jiru. Namoonni baay'ee du'aan gaafa ishee biraa ka'u hin argiti. Naafti gaafa fiigu hin argiti. Dhiitoon gaafa bahu dadhabaan baay'ee humna gaafa argatu kan jaamaan gaafa ilaalu duudaan gaafa dhaga'u lamxiin gaafa qullaa miraakilii ani tokko jiru tokko fayyuu hin dandeenye. Kanaaf guyyaa waaqayyoo hedduu namooti baay'ee immoo cubbuu qabdi dubartiin kun hin fayyitu. Namni baay'ee ishee biraa fayyaadha. Namni baay'ee ishee bukkeedhaa hiikamaadha. Isheen garuu hiikamtu fayyitu. Kunoo otoo dhagaa taate hunduu biraa ka'e akkamitti deema akkamitti fiiga'e. Baay'ee isin ajaa'ibu isin hime namni kumaatamatti lakkaa'u hiikame. Lafa Yesuus jiru yeroo hundumaa hiikamsa fayyina jira waan ta'eef nama baay'ee sagantaa tokko irratti namni otoo hiikamee namni bahu jiru namni galu jiru dhufee akkasumatti sagalee qofa dhaggeeffatee hin deemu. Lafuma inni jiru fayyina waan ta'eef namni baay'ee ishee biraa fayyeera. Guyyaan isaa immoo guyyaa sanbataati guyyuma akkasii kana jechuudha. Lafa sana ammoo warri seera eegan yookaan fariisota warri jedhaman jiru. Seera Museerraa warri fudhatan guyyaa sanbataatti du'aan ka'uu hin qabu, jaamaan ilaaluu hin qabu, duudaan dhaga'uu hin qabu, naafti deemuu hin qabu, kan dhukkubsate kamiyyuu fayyuu hin qabu, hafuurri hamaas nama gadhiisee nama keessaa iyyee ba'uu hin qabu jedhanii warri masgaba yookaan galmee isaanii baattatanii ta'an baay'ee isaaniitu jiru. Galmeeffatanii hin ta'u. Museen isa kana nu abboomeera. Museen isa kana nu itti himeera. Kanaaf hiikamuu hin qabu. Warra ganii miila walirra godhatanii eeggatan ta'an naannoo sana jiru. Waldaa sana keessa jiru iddoo sana. Harka ol fuudhi waan sitti Laura bahati amanta. Waaqa akkasii otoo isaan hin ciniinanii si hiikasi jedhe. No. Harka ol fuudhi. Hallelujah. Otoo isaan hin jijjiiramtu jedhanii gidduudhaa kaasee si jijjiirasi jedhe. Mee namni tokko mataa karaasuu hin jijjiiramaa jedhe. Hallelujah. Mata duree koo akkas jedheera waaqayyo holsi qaba. Waaqayyo holsi kaasa. Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo si wajjin ta'a. Nama si bukkee jiru akka qabaa raasaati. Si kan gargaaru waaqayyo qofa jedhani.
وعشان أبدي كيسان وكان هجا كيسان نمر ورك وطن أرشين فردوته كقبل الرورك إنسان كل سينكان كان نمر أنا بيبايع وكان إنك أروح في السكاس إنك أروح في السكابا أنا فاهم غويا كيسان غويا توك هينجا غويا كيسان غويا توك غويا سونس غويا تبارتي كل هيكام ما كان بكا حتى هو هيكامين لا تيم كاكا فندورة تيسة تنتا كاكا كدو تيسة تنتا كاكا كرام تاتيسة كرام كلا هندو ما يو تيسة ولا كاس تيسة تدوما كلا تيسة هي إنتو بكاني كم نمو جو كتو كركتاني واقعي توربي راي وكم دارته فندورة كاسه وتدوبته بكا نتدوب بچوكا بواجراني توربي نفني فندورة كا غابا سنمو واقعو دوبا كاس غابا سنكني دوبا كاني مو كدو كاس غابا سنكدو تاني مو كاركارا كاس دوبا تيكون وانكو نمو هندو ما يو بوتة غاروي كمون دنده يسوع كيتا أكل كذا وأكل كذا نجى نموت كذا سدي فرقة غويا ساني تنام مرة كذا بوتو تكان ترى وفو دركة نمت كويه برات هذا غويا كذا كذا دبلا هذا غويا كذا وتوصل تالي هنا فترة واقعي يجدولا سباسا يلا كذا جينا مرة هديا أكلا سما يواقو نتما لا كذا سدي كذا سدي نم واقو نما كذا سد هذا نم كفاية كذا نجى هذا نبي كذا نجى galmeesani qabatanii mee afayyitu jedhanii galmeesani qabatanii hinargina gaa fayyisudha yesuus iddoo jiru hundumaa fayyina jira yesuus iddoo jiru hundumaa hiikama jira yesuus iddoo jiru hundumaa gammachuu jira hin galmeeffanna Isiana dubartii kana haadhe isayyuu itti cima itti ulfaata ishuma xinnoo yoo ikeeyyuu malee nu waggaa 18 dhukkubsatte waan ta'e hin argine haarii godhanii walitti dudubbata waa Thank you. Namni mukkee jiru gurra isaa takka jedhani otoo isaan dudubbatanii si jijjiira waaqayyo. Ergaan dubbata jedhe otoo isaan dudubbatanii seebbisa waaqayyo. Si jijjiira waaqayyo. Barana jedhe ija isaanii duratti nama guddaa taataaye. Waan isinitti immoo asii dhoksiitii biyya kana namaa si jijjiira guddisi warra ta'an achumatti waaqayyo si guddisa. Achumatti waaqayyo si jijjiira. Achumatti waaqayyo boquu kee ol kaasa. Hallelujah. Annaa kanaaf warra na jibban na jibbaan gidduu warra na morman gidduutti ande yookaan boquu koo ol naa qabeetti. Har'as waaqayyo boquu keessan ol kaasa. Kanaaf gaafa sana Yesuus hin dhufe maal taate dubartiin ana maali? Inda'uun eessatti dhukkubaa mataadhaa harkan jedhu rufeessi takka dhimmaa jiru. Maal godhe Yesuus? Dubbatee uma fayyisa waan ta'eef kanaaf obbee maal taate dubartiin ana isaa mee fayyisu warra jedhan jiru. Mee achi hiriira ta'anii mee haayii kunan keenaa warra jedhan jiru. So kana maal taate ittiin jedhu. Waggaa 18 guutuu gooba'een deema. Goobuu beektu akkas jedheen deema. Yesuus dhugaa isa sararana dhaabe har'a namni ol ka'u jira. Namni waaqayyo deddeebi'u jira. Camna abbaa ta'e akka waaqayyoon deddeebi'a. Kanaaf Jesus kottu meequdha. Fakkeenyaan isinitti agarsiisa. Gaafa isa kana inni kun fakkeen kana laaltan waaqayyo boquu keessan ol kaasa. Kanaaf akkasitti maal taate? Maal taate? Akkatti goobooftee deemti mee deemee akka ol jechuun dandeessu. Argitanii akkatti goobuudha. Waggaa meeqa? Sa'aatii 8 miti, guyyaa 8 miti, torbee 8, ji'a 8, waggaa 8 miti. Waggaa meeqa jedhan? Waggaa 18. Waa tokko qabdu. Ulee hin qabdu. Namni ulee ofii deemu kan fuudhetti kennu jiru. Akkatti deemti. Akkatti. Argitanii? Akkama goobooftee deemti. Iyyesuus hin dhufe. Gaafa deessuu goobofteetis. Waa dhugaa waaqayyoon ila kun dhibbaan dhibba. Waaqayyo har'a nama baay'ee ol qaba. Lafatti kuftee ol si kaasa. Waaqayyo ol si kaasa. Kanaaf waaqayyo dhagee maalittiin jedhe dubartiin ana maal taate ittiin jedhe waggaa 18 isa sa'aatii 8 akkatti gooba'uu salphaa miti. Maal taate ittiin jedhe waggaa 18 guutuu akkaataa kanaan gooba'ee jira. Fayyuu danda'e hiikamuu danda'e namni baay'ee natti qooseera. Jennaan Yesuus dhufe akkas aayyaal nama si bukkee jiru kan qabate ol si qaba
Barang kahimni. Jadi wakai holse kabairani. Kanamona Yesus gara shilak. Hisya Yesu ya. Hinarkina ya Yesu. Meme akatini guya sambata kanoche tolkina. Musen sera kenya tino bombe na sambata wato kongodina na ya akasiti jere debe. Akamita kasta. Sanga lokan sa kesa yone mo te hitani bisharatin kesa tani. Arizane harre kesa kaptani la famshar yo bo wa mo te chim kastani tijana. Wanchena wallala. Hingon rechuki kabenya sanit. Hingo kaboni sanga kafaru takam. Isa kana ngotani ayalla mo te harre ke chimba to na. Ibas wante zimmena sanga kesa yone mo te arra hitani bisharatin kesa tani na hinge bakka hinge sino chudat daban hinge sino jeranis indua sanga sani wa thank you hold up to Lucas ergato wa ayo kasinjera warra sentifal mangi tuta batasi ora warra sababa sanati barbada wa ayo kasinjera tupina kafura sinjera hallelujah ergana matoko takala chuas kasi bolinarka warra nikanada sanati barbada sababa warra sanati barbada siballe sura sira chesura oji kaisa ya sura tajamila kana gracia yo sababa warra sanati barbada wa ayo kasinjera chesana kafurera chesana babiru sinjera matakera jindu ko chesana mero jemaya jindu ko wanjeru na mera jeli Yesus gama obboleessa qabee ol kaasu fakkeenyaan isinitti nama baay'eetu iddoo cabdaniifa. Bakka obboleetti qabee nama baay'eetu iddoo cabeeta. Nama baay'eetu iddoo kufeeka. Nama baay'eetu iddoo badeegala. Kanaaf Yesuus hin dhufe akkasitti jedhe tamalkatu asilaala asirratti
Gafani Saul Kabusenes and Kaira Taniolka. Amen. The Akasin Shawan. Gafani Saul Kabu. Fakin. Do what 15 Avengers for Katet. Sina Kasaji. Jesus and a case original. And they will see us. Kanaka the mother and now the person the Tena. Hallelujah. Kota Murtefa let Murtefa then and he can take a title. Never see you that it is a rocket. How he can take a title. Hold it tidy. Nana, Sanawon, Bakasini, Kasin Chichira, Ginger, Hanuma Kanta. Bea, enough to year to just. I can if I would have gotten enough fast enough to consider to buy it. Say, I'm a different silver, Namas, Kesto Silver, Gapo was a Gapo was a little, Gapo was a you forget, Mafa Yitian, Pashita, who can't do about our tango and Darkest and I tell about son. When Darkest is Sanamore is a cassette. I'm not going to cut it. Malakazan, Albayana. Jesus, from that Ayana. In Nana Savolcat, who has Volcat. Amen. Jesus will like a very Sanabode. Hallelujah. Sanabode. A cassette, Irakate, Nana, go off them back and what got it. What got to the September? Jesus at Cassette and Arcasabra, Bacasigat. Jesus will let it go. Isn't it Sudanda? Nagaragati Baka, Yamako Cordilato, Hiriaman and Dushenka, Hiriaman to Gary, no, Hiriana Manamato Kanju, Amanaman is a god. Amen, Jetu, Amanaman is a god. Yamamaye, Ofitinanes and Ofitijan and Guinea, no fire, Jesus, no very much. No Kasi. Hallelujah. Rafatanne rejona wajaga nyanyu awhumni marke chitam marke rafatanne bakar berbe hundum tandis hintur atasture inne do fe amen amen inne do fe aniche amen hallelujah amen voda ka gesa kasar ka gesa
ela bala mazabone undi Kenya dara badeta undi Kenya bola gile kesa namabasa olfute to laguba namalasa Yesus jalalike baca na toge arga kesa balesati bola gile kesa namabasa ay olfute to laguba namalasa kakera di Yesus jalalike baca na toge Nuguma bolla gadi fago ile kessa na basena fidena mir hallelujah kasa krisalach zere dol foda digeza amma sadumat hinkata waqi ol sikaba waqi usigal dara imma kessa condition touch me yada me imma kessa na kay sol kas akasin kas wala mamar bata yada condition ele dijani sana bagay dafa ona baba san tala bagadia Ari kekesa no casa do me. Ilma kesa sana saya dan. Ulfuda kekesa lechu. Nana gada toko na masani njada. Gava isa sada fat. Ari kaera. Jetani utantani pat. Ulfuda kekesa. Ar nawa. Ila ukuwa kesa. Gava ni jadwani kaera. Ulkansa. Umna maka Yesus yakale chulkasa. Arrakabe. Rakina kesa. Tua kesa. Salpina kesa, ukuma kesa, uwata ukesa, aba kesa, mada kesa, lola kesa, absultane kesa, biliyantane kesa, mandarantane kesa. Alkesa lefuda. Toko gafanjero. Nankai, lama gafanjero, nankai, sadi gafanjero. Yesus ulakabe na tanikat. Hallelujah. Toko gafanjero, ananka. Yesus kita. Lama gafanjero nankai sadap farnet waqayo la qabera anis qabera tanikatani namat wal fudan ka kesa tokko ma jiftani tokko lama misali wasadi sikasela nuko kene hallelujah Sito